ገባሽ? አዩም በስርዓቱ አብራኝ እየኖረች አይደለም፣ እያማረችኝ ጨጓራዬን፣ ደም ግፊቴን፣ ደም ብዛቴን ምናምኔን በቃ ሁሉ ነገር እየጨማመረችብኝ በሽተኛ እያደረገችኝ ነው። ከእሷ ጋር መስማማት አልቻልኩም። እኔ አዩንም ከፈለግሽ እተውልሻለሁ ስላት የነበረው ሱመያን እተውልሻለሁ ስላት የነበረው እኔንም ምርርም ስላደረገችኝ መጀመሪያውንም ስለተዘጋጀሁበት ነበረ። ያው ለሱመያም በዚህ አጋጣሚ እሷ የምትፈልግ ከሆነ ብዬ ነው። አሁን ሱመያ መጣችም አልመጣችም ይሄ ነገር አጃኢበ ረቢ ሰይዶን ማልተ ማሊ ፈሪፈታ ማሊ አሪቲ ነመነገውኩም ማሊ ዱራኒስ አሪቲ ሳቲ ካን ካደረቡሴ አመሞ ማሊ ፈሪፈታ እንደ ሱመያን እርጊ ደምቴቲ በቃ እኔ ጉያ ለባ ከሰት ኮቱ ደቢን ሲንጀራ እርጊቲ ደምቴቲ አኒ በቃ ሞርቶ ሞርቴ ፈደራ ፉቹፍ እንደ ማጀደ በዛሙ ጨቴቲ ከደቱ ከና ማልተ እኒ ማሊ ደፈ ሞርቶ ሞርቴሳ ማን ሰሙሳ ያዱሞ ዱበርቲ ዳይናርቲ ኢሳ ካናን ዱራዩ አርቴን ጥሙሬ ያድ ጀሜ ከርጊገር ገርባተን ወጋሰ ዲያፍሩ ታኒ ይወሪት ደቡን እንጅራ ማል ጀማረቢ ማላ ገነ ወብሰደቡ ማሊ ማል ማልታ የመጫማ ለከፈሜ ኩኑ እንደሱ በያርሱ ዳፍሚቲ እንዴ ደቡድ እንደሲ ማነ ቢተቴ ኢትዮጵያ ጋይስ አደለገተ ደቢቲ ማሊ ፈሪፈቴ ፉተ ሰይድ ማዱ ጎርተን በዴ ፉዲ ቁን ቀልዲና ማሊ አኡዝ بالله الشيطان الرجيم استغفر الله لازم ማልተ እንተ ሎም ሚረከ ሰገልተ ገመደ ዱተ ከሞርሚ ከሳ ሉቀይ በይ አከተ ኮታተ ሚረከ ሰገልተ ሰንበተ ሚለና ዘርጊ ጎረዳ ሰንበተ ሚለና ቀለበቲ ጎረዳ እናነ አከተ ኮታተ ሞርሚ ከሳ ሉቀይ በይካ አጃኢበ ረቢ ማል መርጋ ጅራ ጆም ጫማልተ ማልተ ለከፈ አዩዩ ሴራኒን ቡልፈኒ አዩዩ ሴራኒ ከጀልፈኒ አመሞ ከን ብራረት ደበልታ እረድ አልቱን ኩን ደሞ መራቴ ወላሂ ነው መራቴ inuma maraatti dhaltuun rakkoo qabdi dhugaa rabbi egaa akka jedhetti viidiyoo isaa keessatti ani eegeen dadhabee Sumayyaa eegeen dadhabee har'a galtii bor galtiitti birrii koo fixee asan deemaa achin deema see barbaachaa gara xiyyaaratti gara doolaara 200 400 waliin baasaa jedhee makiinaa ta'ee hoteela qabatanii qoonqoo ta'ee waa meeqatti birrii xaaf godhee fixee birrii tokko yoo Afrikaan qabu jedhe kanarraan immoo ishee barbaadachirtin fixe amma gagaraan kutadde isheen barbaadu isheen akkan barbaadu feeti akkan olii gajjoon jiru akkan rakkadhu barbaadetti kan isheen akkas olii gada deemtu ani immoo lammata duukaana deemu garuu immoo jechuudha nan fuudha bakka obsee ayyuunis mananteessu ayyuun ergidheen gaddaati manatti hin gallee ayyuun hin dhufne viidiyoon isaan har'a kaleessa gadhiisaa jiranii viidiyoo isa kanaan dura waraabame gadhiifti ijoolleen editii goote har'a kaanii har'a waraabanii gadi dhiisan isaan beektu miti viidiyoo bulchanii oolchanii gadhiisu malee jechuudha. Kanaaf jennaan murteeffadheetiin jira kan isheen birriin qabu jettee shaqaalinnati mana madaamii keessa gala jette immoo hin sobdii. Kana hundi keessan yoo akka isheen sobdu hin beektu maaliif yuutuubii irraa birrii guddaa argatti sanarraan immoo yuutuubii banteetu gurguraa jirti yuutuubii kan isheen ittiin gurgurattu 100 Itoophiyaatiin gurguratti $300 $400 akkanaan gurguratti kanaafuu 100 Itoophiyaatiinitu gurguratti jedhe yuutuubii gurguratti kanarraan immoo YouTube irraa birrii baay'ee argatti kan ishee bi'uunse ol kaa ilaalama kan keenya caalaa kan seet ilaalama warri YouTube qabdani hin beektu warri YouTube hin qabne immoo isin hin beektanii kanaafuu isa isin goyyoomsitee warri YouTube qabani akkasiin sobduu irratti baranii jiru hin kijibdiin sobdi malee amma nan argattu jedhe yaa jamaa rabbii YouTube irraas kan isheen argattu Sumayyaani gidduutti naasaa addaan kutaa YouTube irraa kan isheen argattu Sumayyaan ilaalaa mana kiraayii keessa turte jedhika ijoollee lama baachaa turte jedhika mana sana immoo birriin isaa guddaa miti ijoollee mana kifilii 3 sana kuma meeqa kaffalu jammara 700 miti kan inni kaffalu jechuun qoonqoo ijoolleeti maatii dattee ilaalte maatiidhaan waa gochuuf dhiifti uffata wayii fi utuu bitiin galte firaa utuu waan bibbitiin galte waa kana goggodhatteetu irkaa dhumataa jechuudha amma immoo maaliin jiraachaa jirti isumaan jiraachaa jirti miti isumaan jiraachuutti jirti otuma ta'es immoo dubartiin hunda kana dubbattu la dubartiin ciniinnattuudha hunda kana hin dubbattu yoo seen sobdeyyuu dhossuufii qaba malee ashaguufii qaba malee miidiyaa irra bahee akkasitti maqaa ishee balleessuun hin ta'uu jechuudha hin sobdi jedhee
jaartii isaa maqaa balleessuun hin ta'u jechuudha. Maaliif bor ijoolleen kun gaafa gurguddattu jara kana walitti deebisuu dandeessi, jara kana walitti fiduu dandeessi jechuudha. Ijoolleen kun isa Sa'idoon goyyoomee jaartii isaa ganamaarraa adda ba'aa jiru kun ijoolleen ammas hin jaalladha. Siifan du'a warri jechaa jiran kun hin sobu. Birrii isaarraa nyaataniitu qabeenya adda addaan nu godhi jedhaniitu isaan halkanii guyyaa irra dhabee laaptooppirra taa'ee iji isaa dhukkubsate umurii isaa malee harrii baasee jiru. Umurii isaa malee harrii baaseetu fidaa jira jechuudha. Birrii ijoolleen itti maraattu kanaa jechuudha. Akkuma silaa viidiyoo boonii irratti yoo argitanii viidiyoo sana hojjedhe amma Sa'idoon viidiyoo gadhiisee jennaan hin dhiise. Birrii iccitii keessii qabnee jirraa jette booniidhaa fi bunniinii jechuudha. Ayyuun lafa laalteen dubbanne maaliif hojiisee beekte waan ta'eef. Sa'idoo koo hin goyyoomin ariifattee murtoon murteessin. Gaafa ariifatanii dhugaadha. Waa murteessuu inaara waan ta'eef waa murteessuu danda'a. Meetti gattaayiiti sabirii godhadhuuti mee taa'ii fageessi yaadi. Dhiira waan taateefi maali waggaa 3-4 iyyuu hin taa'u. Homaan taatuuti mee obsii ilaaliitii deebi'uu dandeessiitii dhalaa kanarraas fagaadhu dhalaa jalas hin fiiginiiti. Mee taa'ii obsiitii eeggadhu laalisitti deebiti Sumayyaan garaan jabaattu. Otuu jaalala kee hin qabdu ta'ee maqaa keeyyuu dha'u miti viidiyoo sumarraayyuu hin daladdu. Dhugaa Rabbii otoo si jaallachuu baatte viidiyoo sirraan daladdu dhiisitti murteessinii. Aariidhaa jettee waggaa meeqa ta'aa jira dhiirri yoo hidhame iyyuu immoo hin ta'a fedhii malee jechuudha. Maali nyaatoo nyaachuutti jirta? Mana ol baheen gabbaan maali? Ayyuu adabattee gorsitee hin teessiftu mana keessa maaliif waa meeqa badda? Namni amma ati miskiinummaa kalaalee adafin ajjeesa yoo dheetu hunduma fuutaa? Maali gatteesse maacaatteen ilaaltu? Maali hiriyaan qabdu ijoolleen hiriyaa keessa hin gorsanii? Amma mucayyoo kana yoo fuute jechuudha. Sa'ido mucayyoo kana yoo fuute dheengaddas wabiinsi komatee sababii ayyuu jalaa fuute. Amma jaarsi mucayyoo kanaa duraan jaallachaa ture mee maal jedha? Qalbii namaa cabsitee maaliif qalbii ijoollee dhiiraa ofitti cabsitaati? Mucaan fireendii mucaa kanaa mee maal jedha? Hin didduu ati fireendii masaatii jettee maaliif mucayyoo kana jaallattee nan fuudha jetta? Hundaafuu jechuu Rabbi si haa qajeelchu. Jaarsa namaa jalaa fudhachuun haraama. Kan hiriyaa ofii sanuu kan hiriyaa kee irraa fudhatta. Dhaltoonni maallaqa jetteessa maallaqa qabdu filattii jechuudha. Amaluma dhaltuuti waan ta'eef hiyyeessan barbaaddu sooressa barbaaddi dhaltuun. Kanaafuu jennaane gaafa ammatti jalaa fudhattu jaarsumti mucayyoo kanaa maal siin jedha? Firrumti namoomtu maal siin jedha? Maal Sa'iduma maqaan balleessita maa baasa baafta? Maa hin obsamaa dhugaa Rabbii? Maal amma kanaadha manaasaa dhiisee Kanaadaa Ameerikaa deeme kun maal jaartii fudhatee deeme? Numa ta'a miti maa? Inuma obsama maa hin obsitu ati? Maali? Maaliif akkana taata? Maaliif ijoollee kee bakkeettan bifta? Maaliif Sumayyaa ofitti gaddisiifta? Kana caalaa moo qalbiin si hacabu? Kana caalaa moonneen si hacabottee? Maal ta'a yoo itti teessee yaaddee laalte? Aariidhaan daftee waan murteessiniiti. Rafii ka'iitii fuula dhiqadhuutii sirraa galti aariin. Itti taa'iitii itti yaadii ilaali. Inuma sii deebiti garaan kutatiin. Dhugaa Rabbii. Yaa ijoollee keenyaa.